Fayyata ulfaadha. Waajjirri adda bilisummaa Oromoo galma kaayyoo Oromooti. Waajjirri adda bilisummaa Oromoo galma jaallan wareegamaniiti. Waajjirri adda bilisummaa Oromoo qaama gumaa jaallan wareegamaniiti. Waajjira kana banuuf qabeenya maallaqa yeroo humna keessan gumaachitanii asitti argamuun ulfinaaf kabajaa isin jaallan wareegamaniif qabdan, ulfinaaf kabajaa isin adda bilisummaa Oromootiif qabdan ka dhugoomsu ka mirkaneessu waan ta'eef ulfaadhaa kabajamaan isiniin jedha. Sagantaa akkasii kana qopheessuun ifaajjii guddaa akka barbaadu eenyu jalaa hin dhokatu. Jaallan koree waajjira kana sagantaa bareedaa kana nu qindeessitaniin ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Uummata keenya amina dheeraa deemne as geenyee jirra. Amina jajjabduu ulfaattuu wareegama hedduu nu kaffalchiise irra deemnee as geenyee jirra. Baatii ja'a booda carraa baroota 150 keessatti arganne hin beenne argachuuf deemne. Baatii ja'a booda kaayyoo jaallan irratti wareegaman, kaayyoo jaallan barootaaf dhiiga isaanii irra facaasan, lafee isaanii irra caccabsan dhugoomsuuf carraatu nu fuuldura jira. Baatii ja'a booda hawwii bara dheeraadhaaf qabaachaa turre dhugoomfachuuf carraa argachuuf deemne. Baatii ja'a booda Oromiyaa irratti abbaa ta'uuf, diinagdee keenya irratti ajajuuf qabsoo bara dheeraadhaaf gaggeessaa turre dhugoomfachuuf, mirkaneessuuf carraa argachuuf deemne. Carraa kana nurkatti maseensanii, carraa kana nurkatti gatachiisanii akeeka dullacha, akeeka akaakileef abaabilee isaanii deebisanii uummata Oromoo irratti fe'uuf karoorri bahee hojiirra oolaa jirus hedduudha. Farreen dimookiraasii, farreen nagaa, kanneen mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo dhabamsiisuu barbaadan ammallee humna guddaa, jaarmiyaa guddaa nurra sossoosuu jiran. Karoora kana keessaa tokko istaadiyoomii harree gaangee fi hoolaan irra dheeddu nu dhowwatanii galma kanatti akka nu waajjira walgahii gaggeeffannu godhuudha. Kabajaan leenjisoo dhiigaatiif malee kanaa miti. Kabajaan haftee, ilmaan haftee harka muraaf harma mulaa anooleetiif malee kanaa miti. Kabajaan nadhii gammadaa guutamaa hawaas waaqoo guutuuf malee kanaa miti.
Tattaaffiin kun hundi adeemsa dimookiraasii, adeemsa qabsoo karaa nagaa uummati Oromoo qabatee jiru kana fashalsiisanii irreedhaan aangoo isaanii uummata Oromoo irratti fufsiisuufi. Warra kaan istaadiyoomii hayyaman nuuf ammoo galma xiqqaa kana nuu kennan. Kaayyoo adda bilisummaa Oromoo jiraachisuuf galma keessatti qabsaawaa hin turre, istaadiyoomii irra baanee qabsaawaa turre, dhagaa keessatti qabsaawaa turre. Jijjiirama amma argamu kana dirqiidhaan gateettii isaanii irratti fe'uu dandeenyeerra. Konkolaataa jijjiiramaa kana kanneen fuuldura taa'anii marii qabatanii oofuu jiran, kan isin abdii irra kaa'attan konkolaataa kana qileetti oofuu jiran. Sochii dimookiraasii uummati Oromoo eegale kana fashalsiisuuf ni tattaafatu yoo ta'e, balaa sababa kanarraa dhufuuf farreen dimookiraasiif farreen mirga dhala namaatu itti gaafatama malee uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoo ta'uuf hin deemu. Biyya kana keessatti nagaan jiraatee, dimookiraasiin jiraatee, guddinni waaraan akka argamuuf dirqama guddaa akka qabu mootummaa aangoo irra jiru kana. Akka kaleessuun shiroota adda addaatiin mirga uummata Oromoo of booda dachaasuun habadan hin danda'amu. Humni dimookiraasii humna uummata bal'aati. Humni uummata bal'aa humna waaqaati. Humna waaqaa dura eenyullee dhaabachuu hin danda'u. Tokkummaan jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo qabsoon bilisummaa Oromoo akka galma isaa gahuuf filmaata miti, dirqama. Hawwiin hunda keenya jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo daqiiqaa gabaabduu gidduutti akka isaan tokkoomanidha. Waliin dhufnee ni hojjenna jennee ka waliin haasofne san akka waan tokkummaan uumameetti gadi bahanii lallabanii waan dhugaan taane odeessa dhugaan taaneen isin afaan faajjessaa jiran. Jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo irraa kan isin gaafachaa jirtan akka nuu galeetti, akka adda bilisummaa Oromootti, akka hubannetti wal bira ta'anii Facebook irratti bahanii facaasuu miti. Tokkummaa isin gaafatan akka adda bilisummaa Oromootti akka nu hubannetti jaarmiyaa tokko, kaayyoo tokko, caasaa tokko, hooggana tokko jalatti tokkoomuudha. Akkasuma akkasii miti. Haga kun hin argamnetti dhiibbaa jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo irra geggeessaa jirtan jabeessitanii akka itti fuftaniin isin gaafadha. Nama tokkoomne irra jedhee kijibaan isinii dhufu mee maqaan keessan, mee hoogganni keessan eenyu jedhama jedhaati gaafadhaa. Isin burjaajessanii sagalee keessan facaasuuf eenyullee mirgan qabu hin ayyaminaafi. Jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo gariin akka qabeenya abbaa dhaaluuf, akka ilmi hamaan du'a abbaasaa of ju'atu adda bilisummaa Oromoo dhabamee sagalee adda bilisummaa Oromoo dhaaluudhaaf kanneen fedhii qaban illee ni jiru. Kan hin dagatinaa. Yoo dhugaatti tokkummaadhaaf deemu ta'e agoobara tokko gamtaa tokko jalatti mataa walii qabannee achi jalatti hooggana tokko gabbaafannee kana jala deemna jennee uummata keenyatti gadi baanee dubbachuu qabna. Kun akka ta'uuf jabeessaati gaafadhaa. Tokkummaan hin taane, tokkummaa isin gaafattan ammallee hin argamne, tokkummaa dhugaa isin barbaattan sun akka argamuuf qabsaa'aa gaafadhaa. Filannoon nu fuuldura jiru filannoo jireenya keenyaaf murteessinu yookaan dhabama keenyaaf murteessinu taati. Kanneen kana hin hubanne yoo jiraattan har'a hubadhaa. Oromiyaanis ciramte. Kaayyoo Oromiyaa bakka afuritti ciruuf qopheeffatanii jiran. Afaan Oromoo dhabamsiisuufis karoora baafatanii jiran.
Aangoo sirni federaalaa mootummaa naannootiif qoodes dachaasanii Finfinneetti harka ofii kiisha isaanii keessa galfachuuf karoorri bahee irratti hojjetamuu jira. Warri filannoo kana keessatti nu dura dhaabbatan, nu waliin dorgoman warra akeeka cubbuu akkasii qabudha. Dukkanni ifa injifatee hin beeku. Dhugaan soba injifatee hin beeku. Sobii dhugaa injifatee hin beeku. Cubbuun qulqullummaa injifatee hin beeku. Filannoon nu fuuldura jiru araaf dhugaa gidduutti filannoo geggeeffamudha. Dukkanaaf halkan gidduutti filannoo geggeeffamudha. Cubbuuf qulqullummaa gidduutti filannoo geggeeffamudha. Dimookiraasiif farra dimookiraasii gidduutti filannoo geggeeffamudha. Humni guddaan addi bilisummaa Oromoo hiriirsaa jiru humna haqaati, humna dimookiraasiiti, humna nagaati. Akka inni injifatu hin shakkinu. Injifannoon ummata Oromoof. Hayyee gaarii dhagaa baga Waaqayyoon nagaa wallu agarsiise. Dirree bilisummaadhaaf barbaachisu kanatti yaada akkanaa kana waliin qoodamuudhaaf carraa akkanaa kana baga Waaqayyoon nu laate. Carraa kana Waaqayyoon nu laate malee nama sii miti obboleewwan koo. Abboota koo, akaakoowwan, akaakileewwan hedduu kanatti haawwotiin qarree fi qeerroon hedduu kanatti bilisummaa uummata Oromootiif wareegama gugurdaa kafaltanii iddoo kanatti har'a akkanatti dirree bilisaa itti ta'e kanatti bakka kanatti waltajjii kana gaggeeffachuu kan dandeenye sababaan isaa bu'uureeffamuu dhaaba adda bilisummaa Oromoo ta'uu akka hin daganneen isiniin jedha. Wareegama gugurdaa shamarranii fi obboleewwan dhiiraa wajjiniin gaarreewwan gammoojjiiwwan dararaa adda addaa keessa dabruudhaan iddoo kana bakkee kanan waliin har'a qooda kana fudhachuu dandeenyedha. Obboleewwan koo jaallan waa hedduu dubbatanii turan. Eeyyeen hangaftoonni kabajamtoonni hoogganoota dhaabaa duratti asitti isinitti dubbataa turan. Isaan keessaa Jaal Guutamaa Hawaas, Jaal Nadhii Gammadaa Harargee keessatti aanaa Dadaritti waliin turree, Baalee keessatti gubbaa kaasee haga Dakaatitti waliin turre, waliin beelofne, waliin dheebonne, dararaa adda addaa waliin dabarsine. Naannoo Axiballaa jedhamu keessatti xumura san gaggeessinee haftee sana har'a iddoo kanatti argamnaa jechuudha. Galata uummata Oromootiif haa ta'u. Egaa cubbuu addaa hojjenneetii miti. Gidiraa addaa qabaanneetii miti. Cunqursaa fi roorrisa gabrummaa mootummoota dabranii nurra ture wallaalummaa fi doofummaan nu qabatee afaan keenyaan garatti dubbannu wallaalle, garatti barannu wallaalle. Har'a immoo Waaqayyoof haa galatu. Iddoo kanatti afaan keenyaan dubbachuu dandeenye. Harqoota diinummaa sanillee ofirraa faccisnee kunoo dirree kanatti wal argine. Galatu Waaqayyoof haa ta'u. Egaa waan tokko shakkina. Qabsoon yoomillee taanan addaan hin citu. Qabsawaan gufachuu danda'a, kufuu danda'a, ganuu danda'a. Akkasuma fakkeenya kana tireena tokko namni yoo yaabbate bakka imala ofiisan yoo ga'e irraa bu'a. Tireenni garuu hojii isaan dhaabu. Akkasumatti deddeebisaa oolu. Qabsoos taanan akkasuma boleewwan kun. Qabsoon yoomillee taanan hin citu. Akkuma abaabileen keenya akaakilee fi akaakoowwan keenya nu dhaqqabsiisan wareegama gurguddaa itti kafalani. Har'a nutis kunoo qaqqabnee dhaloota dhufuuf immoo dabarsaa jirra. Namni ardii kanarra jiraatu hin jiru. Garuu wanni yaadachuu qabnu eenyu jalqabni qabsoodha. Eenyutu hangafa qabsoo ta'e. Eenyutu immoo tarkaanfachiisee bakka kanaan ga'e. Gaarreennan Oromiyaa keessa eenyutu naanna'aa ture. Eenyutu itti beele. Dachaas roobaa jaalli koo duratti asitti dubbataa ture. Dheebuu dadarkaa baay'eetu jira. Kophee tokko malee, nyaata tokko malee guyyoota baay'eedhaaf itti beelaan itti dheebotan. Har'a garuu jabinaa fi miti diina yaraa dheeffinee baane as bakka kanatti argamuun keenya carraa kana Waaqayyoon isiniif fakkii akka taanuuf ofii wareegamne dhaloota dhufuuf jireenya akka ta'uuf. Kanammoo
qarree fi qeerroon keenya hubachuu qabdan. Manguddootiin keenya guyyaa Waaqayyoo ga'e namuu ardii kanarraa dabruu danda'a. Qabsoo kana kan bakkaan ga'u dhaloota dhufutti kan dabarsu isini. Amma immoo warra dadhabee kanarraa kan fuudhu kan tarkaanfachiisu isini. Kanan dagatiin an irraanfatina. Kongumaa roorroon diinaa duubatti isin hin hambisiin. Sodaa fi shakkii tokko malee qabsoon kun akka injifatu tarii akka bakka ga'u Oromiyaa irratti Oromoon abbaa biyyaa, abbaa qabeenyaa, abbaa dhaala biyyaa ofii akka ta'u kan taasisu numa jechuudha. Kanaaf immoo jabinaan itti fufuu qabna. Dhageessanii alagaanuu nu barbaada. Qabeenya keenya barbaada. Oromiyaa tana, lalistuu tana, magariituu tana barbaada. Dhugaan isiniin jedhe gammoojjii Baalee keessa wanni hin jirre hin jiru. Nadaaja yookaan beenzila amma barbaannu kana mukoota Baalee keessa jiran keessaa hin argan. Wanna qabeenya adda addaati jira. Guyyaa tokko namni Jarmanii faranjiin tokko biyya san keessatti qabamee ture. Nyaata adda addaa kan ibidda malee akkanumatti bilchaatee nyaatu nyaata 24 dhiyeessiniif. Inni ajaa'ibe. Kana nyaatee diinni karaa nagaatiin isin biraa deemaa yaadatinaa nuun jedhe. Egaa maal akka barbaachisu hin beektan. Kanaaf egaa afaan qawweetiin wal dura dhaabbachaa turre. Du'a namni sodaanne hin jiru. Wareegama barbaachisu kafallu malee dhaloonni kun immoo har'a bakka kanatti hin argamu. Kanaaf akkasumaan as hin geenye. Obboleewwan koo har'a tarii footogiraafii adda addaatiin maqaa adda addaatiin lafa dirree bilisa taate keessatti waan fedhan dubbachuun ni danda'ama. Garuu immoo qaama ofii namni kenne qabeenya ofii kennuun dadhabu. Of wareeguun dadhabu. Dura laphee keenya, sammuu keenya, beekumsa keenya, eenyummaa keenya yoo Oromiyaadhaa laanne, yoo dhaaba kanaa laanne, yoo deeggarsa isaa taane isa cinaa dhaabbanne wanni mooneef, wanni biyyan bulchineef tarii wanni tokko illee hin jiru. Kanaaf immoo abdii Waaqayyo garuu shira addaa, yaada addaa yoo qabaanne gargaarsi Waaqas hin jiru. Asumaan wanni isin yaadachiisuu barbaadu. Bara tokko keessatti sabni Israa'el Waaqayyoof ajajamuu yemmuu dide Waaqayyo dabarsee mootummaa hamaadhaaf isa laate. Gidiraa hojjete. Waaqaaf abboomamuu dide. Ajajamuu dide. Baroota 300 booda Waaqayyo isin yaadade. Garuu hammeenya mootummichaa, gidiraa mootummichaa sana hundumaa danda'ee achi keessa bara dheeraa jiraate. Waggaa 430. Obboleewwan koo. Jaarraa 150 lakkaawwachaa jirraa miti. Bara ganaa Oromoon gabroomte jechaa irraa miti. Jaalannee cunqursaa roorri isaa mootummaa bulchiinsaa fi seeraa fi heera isaa kabanyee ittiin jiraachaa turre. Har'a garuu haa dammaqnu, haa jalaa baanu. Waaqayyoos nu gargaara, nu wajjin jiraata. Garuu sabaa fi sablammoota biratti shira addaa xaxuu hin qabnu. Waan addaa gochuu hin qabnu. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo kanarraa bilisa. Amantiidhaan gosaan waan adda addaati sabaaf sablammiidhaan kan wal qooduu miti. Tokkummaadhaan kun amantiin isaa Kiristiyaana, kun Islaama, kun Waaqeffataa, kun Piroostaantii kana hundumaa kan hammate. Sabaaf sablammoota kamiyyuu kan hammate. Sabni kun hundumtuu immoo dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessatti hirmaatee jira. Kanaaf isinis immoo sodaa fi shakkii tokko malee dhaaba kana deeggaruun cinaa isaa dhaabbachuun filmaata afoonuu duraa jiruu kanaaf immoo qophii jabaa gochuun nu barbaachisa. Kana malees injifannoon hin argamu. Kanaaf keessattuu shamarran keenya jajjabaadhaa. Baay'isaa qabsoo kanarratti hirmaannaa guddaa godhaa. Sodaan diinaa amma booda hin jiru. Osoo sodaan jiraatee magaalaa kana keessatti galma kana keessatti walgahii akkanaa gaggeessuu hin dandeenyu. Kanaaf karaa dimookiraasii ta'een hundumtuu mirga hiree murteeffannaa ofii kennachuu danda'a. Biyyattii Oromiyaa kanarrattis abbaa biyyaa ta'uuf, abbaa Oromiyaa ta'uuf mirgi nuu kenname salphaa miti. Kanaafuu mirga kana deebisnee laachuu hin qabnu. Isaanuu nu bulchanii jiran, jaalannee bullee jira. Nuti immoo akkamitti of hin bulchine, akkamitti biyya hin bulchine. Beekan nu keessan jiru, hayyuun nu keessan jiru, qaroon nu keessan jiru ni jirra. Kanaafuu jabaannee qabsoo kana akka inni hin gufanne, akka inni hin mufanne gochuu qabna. Waanuma xixiqqishoodhaan mufachuu fi gufachuudhaaf duubatti akka hin deddeebine. Walaa gorfan, walaa jaalan, walaa jajjabeeffan, walii haa tumsinu jedha. Galatoomaa sinin galatoomfadha. Asitti argamee isin fuuldura dhaabbadhee
waaqni umurii sunuu kennee hidhama keessaa dararama keessa dabarree hojiirraa ari'amuu keessaa dabarree har'a isin ilmaan keenya wajjinin hiriyoota keenya wajjinin waltajjii akkanaa irratti argamee mul'achuun kootu Waaqayyo galanni haa ga'u. Ana baay'ee gammadeera. Namni xinnaachuusaa miti. Namni xinnaachuusaa miti. Innumti jiru garaa wal ga'ee, innumti jiru iyyuu waadaa walii galee, innumti jiru iyyuu akkanatti haala akkanaatti tumatee, goonni as ba'ee dhaadatee Baalirraa, Shaashamanneerraa, biyya dhiiraarraa dhufee nu kakaasuudhaaf qeerroo kanaaf barumsa dabarsuudhaaf akkatti qabsaa'an. Qabsoon hin dhumne ammallee qabsoon ganaadha. Qabsoon hin dhuunfiniinne iyyuu. Oromiyaan maseena miti. Akkuma duratti jedhame biyya dhiiraati, biyya dargaggeessaati, biyya dargaggeettiiti, biyya jaartaa fi jaartiiti. Waan hundumaa hin qabna. Wal dhabne garaadha wal dhabne. Inni hin dammaqne hin jiran mallee, inni hin beekne hin jiran mallee. Kaleessa jenneerra nuti qaatuma jenne, qaatuma mormine, mana 60 irraa calqabnee mormine, mana 60 irraa calqabneetiyye jibbine. Jenneen ta'u jenne. Nama muraasatu nu dhagaye. Har'a garuu miliyoonan nu dhaga'aa jiranii galata Waaqayyo haa ta'u. Kana dhugaan keenya mul'ateera. Ilma keenyatti nu darbeera. Intala keenyatti nu darbeera. Dhugaan keenya iyyaa jira. Ammallee wal qabannee yoo iyyine mixiin illee wal qabatteeti laga ceeti jedhani. Wanti nu dhibu hin jiru. Wanti nu dhibu hin jiru walaa qabannu Oromoo. Mee Arsii Shawaan kiristaanni musliimni harka wal qabadhaa. Waaqayyo tokkummaa keenya haa cimsu. Rabbi barana nu wajjiniin haa dhaabbatu. Dargaggeessa keenya firree nuuf haa kennu. Dargaggeessa keenya firree nuuf haa kennu. Jaarsa keenyaaf immoo umurii nuuf haa kennu. Ammallee warra wal lolu otoo hin taane warra waliin lolu Rabbi nu haa taasisu. Kuni waadaa haa ta'u. Kuni waadaa haa ta'u. Sabaa fi sablammoota immoo nu jidduu jiran immoo duruu hin hammannaa, duruu hin qabannaa. Qabanneet isaanis wanna nuti jaalanne jaalatanii akka nu wajjiniin qabsaan yoo Oromoodhaa dabarte isaaniif illee dabarte. Kanaafuu karaa Oromootti cufuu otoo hin taane Oromoodhaaf karaa ba'anii, Oromoodhaaf jigii ba'anii akka nama gadoo waggaa 150 baanu Rabbiin wajjiniin haa dhaabbatu. Rabbiin wajjiniin haa dhaabbatu. Maarree gadaan qufaaf gabbina. Jara kana immoo Waaqni karaa nagaa isaan haa deemsisu. Tokkummaan keenya haa cifu. Galatooma. Daqiiqaa takkaaf yookiin daqiiqaa lamaaf naman dura carraasaa irra darbee Sheek Muuzaa Abdulqaadir gara nattan affeeraa haamleedhaan naasimadhaa asirratti xumurama. Galatooma. Qeerroo jirtu. Hawaasni Oromoo naannoo kanaa hundi keessan jirtu. Ani qeerroo magaalaa Asallaati isiniin hin jedhu. Isin qeerroo Oromiyaati jirtu. Obboleessi kiyya muuxannoo fudhatee abbaa tokkummaa Sheek Muusaa Abdurrazzaaq jedhama. Tokkummaa Oromoo hin cimsa warri jettumee harka wal qabadhuun agarsiisi. Namni nama Oromoo nama as jirtuun qabatiin Oromoo irraa waan qabdu. Tokkummaa qeerroo nama diiga Rabbi haa diigu. Tokkummaa Oromoo nama diigu Rabbi haa diigu. Tokkummaa biyyattii nama diigu Rabbi haa diigu. Nuti kaayoon adda bilisummaa Oromoo. Kaayoon adda bilisummaa Oromoo qabsoo bu'aa bahii guddaa keessa as geette jechaadha. Jarri biifleedha waan takka namaan hambisanii dubbiillee ajaa'iba warra ajaa'ibaati.
Mee hoogganoota adda bilisummaa Oromoo akkamiin naasimattan? Irra deebi'ee baga biyya keessanitti galtan jedhaanan. Isinis hawaasa naannoo kanaa baga saaqicha waajjira adda bilisummaa Oromoo sababeeffattanii anaanillee ana dabalatee wal agarree baga ittiin isin ga'e baga gammaddan isiniin jedha. Kabiraa yeroo ammaatitti Wallagga dhawamaa jira. Yeroo ammaa keessatti Gujiin dhawamaa jira. Mootummaan diimokiraasii jedhu mootummaan diimokiraasiidhaan biyya bulcha jedhu ka qabsoo qeerrootiin humna jijjiiramaa ufiin jedhu arrallee biyya dhawaa jira xayyaaraan arrallee biyya tumaa jira. Kana godhuuf kana jijjiiruuf maal feesisare kaayoon suutaan dhufte sun deemti as geette ta adda bilisummaa Oromoo ta muka jalatti walgahii adeemsisan muka jalatti leenjii fudhatan dhagaa boraafatan sun arra geessee as geettee jirti. Akkana moo akkanaa miti? Baatii 4 yookaan baatii 5 gale kaardii adda bilisummaa Oromoo malee kabiraatiif hin darbin warri jette waadaa jedhee harka baase. Waadaadha. Nuti abaa'ootti amanne paartiidhaan biraatitti kafriine jedhi. Amannaa bilabaa'oo wakafarnaa biloodiippi. Yaa ilmaan Oromoodha. Yaa hawaasa. Amannaa bilabaa'oo wakafarnaa biloodiippi. Kaayoo adda bilisummaa Oromootitti amanne kaayoo biltsiginnaatitti kafrinee jirra. Kabiraa laal arrallee du'aa jirta. Qeerroo Arsii, qeerroo Oromoo hin dhageettami. Dhagayaan hin sodaadhu, ka dubbadhu hin sodaadhu. Ilmaan Waaqoo guddanne, ilmaan Jeneraal Taaddasaa Birruu guddanne, gabrummaa hiddaan buqqisuu kutanne. Gabrummaa hiddaan buqqaasuu kutanne. Waan biraa siima kaayoo kana jijjiiruuf du'a kana jalaa bayuudhaaf barnoota kafeesisu. Haloo ni dhageessami. Kafeesisu barnootatti cimaa tokkummaa jala deemaa kaayoo adda bilisummaatiin hoogganamaa. Hin dhageettami sagantaa adda bilisummaatiin hoogganamaa. Ajaja isaan dabarsan ganamaa galgala hayyuu keessan jala deemaa. Abbootii amantaa irraa waa bara jaarsotallee dhageeffadha. Qeerroo kaleessa situ asiin nu ga'e namni alaabaa tanaaf adda bilisummaa Oromootiif hin tumamin hin jirta. Abaa'oodhaaf namni hin hidhamin hin jirta. Alaabaa tana uffattee daftara irratti qalama diimaa fi buleen kaafteef namni hin tumamin hin jirta. Abbaan biyyaasii, abbaan amantaasii, abbaan namni biyya bulchu mootiin dachii tanarratti hamma dachii tana torbaatii fi samii tanaatti dachiin tun ta Oromooti. Abbaan fedhe abbaa biyyaatiif hin jechuu hin danda'u Oromoo malee. Keessatti jiraachuu hin danda'a. Dalagachuu hin danda'a. Qotachuu hin danda'a. Nagadachuu hin danda'a. Ufii ammoo abbaa biyyaatiif hin jedhuu hin danda'u. Tana beeka. Homa xiqqoo isiitu kabiraa Finfinnee muramtee jirti. Nama si mormu jira. Seeraan si morman, seenaan si morman, qabsoon si morman. Wanni isaan qabaniin hin jiru mire. Handhuuraa Oromiyaatiimi. Handhuuraa Rabbiin nuu kenne ta'uu akkamiin irraanfattarre. Handhuura qofaami. Handhuuraa Rabbiin nu handhuure. Akkamitti irraanfattan. Kana deebisuudhaaf
adda bilisummaa Oromooti wajji fuulduratti addi bilisummaa Oromoo ni mooya qabeenya keenya ni kunuunfanna ni jabeeffanna galatooma. Hinga baabsa. Maal isinitti fakkaate? Akka amma jirtan kanatti, akka amma nu laaltan kanatti, ka akka kiyyaa hin dhume daa'imman kana malee akka Arsii Bayaatitti, akka godina Arsiititti, asuma jirti ijuma hirtii jimaa anfashee fa'aayyuu jedhe. Yoo ka sodaattu taate waa sadisii jedha. Dabeessillee duula bahee jira. Goonnillee duula bahee jira. Jeddu jireessillee duula bahee jira. Dhageettu dubbitan. Goonnillee onnee qabaa keessattuu goota onnee Oromoo. Goota onnee Oromoo ta biyya Oromiyaa odoo qaltellee keessaa hin baddu. Dhaga'i. Harma aanolee yoo jettu harka aanolee yoo jettu waan duute seete. Haroo qeerroo yoo jettu kolaa qeerroo yoo jettu waan dhuman seete waan kola'an seete. Odoo kola eemaa akkanatti hora hin kolaane. Dachiin hin kolaane hin dhalte malee. Harmi murame hin hodhame malee. Harki murame hin gale malee. Yoo sodaaf ka sodaattu taate. Yoo ka sodaatti amantu taate. Duutullee jaannatan galtu. Dhageetta. Gaafa kunoo filannoo kijibaa ta'asiin duraasan filanii jedhanii dhaga'ime. Filannoo kijibaa gaafa filansani filannoo dhoysaa gaafa filansani Oromoo amma achi korjoon tante gaadaa keessatti hin galtu biyya Oromootitti biyya Oromiyaatitti adii baatee filta malee. Sodaa eenyuutii fi korjoon manatti galti. Gaafsa waan jedhan beektaa. Warri tayyaa wajjin jirraa bar. Sodaallee homaan qabnu. Sodaattu nurra dhahe malee dabummaan qabnu. Hooggantoota argitee tama Oromoo taate. Dhaga'i. Oromoo taate haa nyaattullee homaa hin qaanoftu. Haa ijaarattullee homaa hin qaanoftu. Badiin isii kamuluu heerumte kana. Yoo Haji Waaqollee dharguu baadhee ilma argee mibba. Seenaan na bira ciisaa mibba. Hiya. Dhaga'imee waan naan jette. Gaafa homaa dadhabdee waraqaa fidanii maali ati naan jedhani. Ani abaawoodhaan jee. Abaawoodha jee. Nama tokkoo na biran jiru gaafa san mana Haaji Gabii heeyyi'ii
gaafa gurmeessaan goobaziin amma dachiin nyaatte kun na gaafate. Ati maali jennaan an abaawoodha jedheen. Abaawoon nama fixaa maaliifi? Abaawoo jettaa ishee kanaan jedhe si qofadhiisaa jira. Si jechoon barbeeyta. Dhaabayoo saniitii bar maqaa nama tokkichaati miti. Meezuwaa hin bu'iiti. Saba Oromoota gaafa dhaabni shanan addaan fottoytu gaafa gullallee bee achi jira. Farrami jennaan haga dhaabdi Oromoo shanan takka taatutti hin farramuun jedhe. Abaawoo rabar. Abaawoon dhiirsa dhiiraati, dhiirsa biyyaati. Abbaa feetattiin. Ergay du'a akka sodaachuu hedduu kawaltu qabda du'arra. Hin ooltaa du'a. Dhagay namni sadi duulte, goonnillee duule, dabeessillee duule, jeddu jireessillee duule. Yaa Rabbi jeddu jireessa kana nun godhin. Dabeessillee qurxii beekee ganama subiin gaara reebe hin dheessaa bada. Goonnillee kutatee itti seene badabboo saaqate. Hindu ayoo jette seena du'a badi. Ila seenaan akkanatti dubbatama. Ilmaan warra abbaa seenaatii nuti. Ta waraana jalaa hin baane ta seenaan isii hin talle. Ta seenaan isii hin talle. Ta akka goobana daacii nyaataaf waccuu baratte qofa. Wanti waraanni lafarraa isii dhawu. Wanti bilisummaa dubbachuu hin dandeenye. Hin dheessamoo hin reeba. Hin dheessamoo hin reeba. Ta jette san itti citteen lolle. Itti citteen dheenne. Odoma isiin jidduu kana deemtu xayyitiin lafaa isii fuute. Goobanni daacii yoo duraa nama ufseeti. Waaroo uffateeti. Waaroo uffisaniiti. Nyaata nyaachisaniiti. Mootii jedhaniini. Eega harmaa fi harka muranii duyda gubata. Tana caaltuu hin jirtii beeyta. Tana waajab goote. Duulleen homaayyuu miti. Waan godhan dhageettee Oromoo. Duduba lukaa balbalarra ciibsanii yoo waajjira seenanii luka irra dharagatan gadi ciibsaniitiin. Maal sifitti fakkaata kun? Yoo amma tana kufte lukallee dharaga inuun kufnu. Maaliif kufne boo? Seenaa dabeettii naasayina. Seenaa dabeettii yoo mareefi maal jette reeba sirratti? Dhumnu hin dhumna malee. Moonu hin moona malee. Maaliif dhumna? Kaleen dhumne, kaleen hin finne, kaleen saabanne. Akkamitti nyaatta? Haala dhiirti marti awwaalamtee asi. Saa! Engaddaa ijoollee sadii miti yata. Tun Wallagga irraa galte tun. Ennu biyya wayyaanee tana. Maqaan isheen Maqalee irraa galte. Maqalee irraa galte sadin galle. Mucaa Booranaa ka akkam jiru. Mormi isaa bultii dhiyoo keessatti kabaalee kadiidaa namni sadi. Ijoolleen tun biraa galteeti as gala jirti. Baktiiwwan. Waraanaa ka sodaatan. Yoo dhiigni ilmaan Oromoo takaleetii boottaa. Takaleetii boottaa. Ka akkanaa eessa jiraarra. Ka akkanaa eessa jira. Dabummaaf callifne seetaa. Bar dabummaaf hin callifne. Hulaa irra geenne tana. Tanumtee tuun olaa seentuu jechaaf kana malee jetti boo. Namni ilma jibbu hin jira. Ilma bakka ga'e ka yuunivarsiitii jiru. Maal sitti fakkaate? Kana maaliif callifna? Kana maaliif obsina? Eegime. Waajjira reefisini. Dubbattan sani. Waajjirri duruu kana kennu. Daddacha jala jiru.
ufirratti maalaalina hin argituu kana kajalateet hixatu siifile dhagay mana gammaddu san dhageetta kanan argitu dhaddacha keen argitu dhaddacha kee kakaleen argitu dhaddacha ittiin mooten argitu isin siilaalle bar rabbi siilaale fudhattu wallaalime rabbi siilaale kana siilaale mootummaan keenna duraanuu bakka shanii dhaddachaa oda'aa malkaa tulluu kanatti deemtee rabbiin kanatti bishaan dhuydi malkaa buutee qodaa hin qabdu waa mara hin qabdu malkaa walaa baafti du'aayii walii gooti akkasitti kaati dhaddachaa jala deette kana yaa abaa'oo hin galteemi sii galteemi laali kunoo warri dhaddacha kale waajjira kaleessa nuti ijaarreetiin jenne akka ittiin seenne isin goote suni rabbuma tuuyyuu suuta seentanii dhaddacha keessan ka'uumaa jala dhaqaa isiniin hin jenne abaa'oo badi sheeni tokko reef asii maal qadhe dhagahime waan rabbi siin jedhe dhageetta yaa waan rabbi jedhu dhageetta yaa waan rabbi dubbate dhageetta biyya takka ta'uu fi uume takka abbaa irratti uumame tuuyyuu duutuu lafaa jiraachisa kan jedhani lafa oromoo oromiyama tuuyyuu jiraachisa laale safuun beeyne male diinni safuun beeyne male kadiina nama godhu uumaa miti uumaa namaati miti kadiina nama godhu hojiidha namni harka muree duyda gubee harma muree kan addiina godhe booyara maali ka jettanam abbaan fedhe yoo jiraate kadiina irraa dhalate suni yoo adda oromoon dhugaa qaba hin miidhame wajjuma teenna wajjumaan deemna safuu wajjanne harma murree duyda gubne harka murree kana hin deebifna hojiin teenna maan jenne akka daa'imman fixan barate adhalle wallaggaan dhayaa jiran ayyariin dhayaa jiran achi ayyariin dhayaa jiran achi haga fedhe dhahe maarree gadhee seensisuun malee lolli nu uuma duuti nu uuma adda nu garsiisanii karaa adda nu garsiisanii lola adda nu barsiisanii dheefan beeynu harka muranii dhiiraa bar harma muranii haadha dhiiraatii bar duyda gubanii hin baannee bar abboo galgala sanatti nu nyaattu rabbi haa kaasu tajala deemtu kuni salphina abaa'oo jettan abaa'oon maali abaa'oon eenyu anaami simaami akkamitti waajjira hin saalfattanii jira mucaa dheengadda aanaa heexosaa hin geettu asallaan godinni arsii bakka mucaa laal biyyi irraan garagalee qeerroon irraan garagalee jennaani lakkummanni narraa miidhamurra jalaa bananiitiin haseenanii jedhe badabboo hin seensiseemi bariisaa fuudhanii hidhan eessa fidan biyyaaf biyya illee nama oromooti baay'ee kunoo amma dhagay goota rabbi haa baasu hayyuu rabbi haa tursiisu daa'imman rabbi haa biqilchu biqilaa bakka ga'u rabbi haa godhu xiyyitiin isan argin marfiin isan argin marfiin nu hin qabne dura sa'aatii 9 sa'aatii 10 waan nu godhannu beeystani waan nu itti jirru beeystani rabbi waan horte kana keessa mootummaa ima kennita
namuufuu hima kennita. Maaf hin kennin Oromoo? Maal si goone? Safuu dalayne, safuu hin beeynu, harka murree hin beeynu. Ishi harka murree hin beeynu, dubda guynee hin beeynu, hin gubanne malee amma kizeen nu ga'e. Hin moosisa situ jedhe maalikal mulki tuutil mulka ani mootii moototaati mootummaan atu kenna abbaa ofii fedhe gadi buusa abbaa ofii fedhe ol baasa jettee sila baran nu baasi jenneen rabbi baasir yaa rabban nu baas wan nu baas isin jaaladhe ta ilaachi deemteetiin bada garaaf taatullee rizqii nama harka jirtu seeta rabbiin harka jirti nyaachisaan isaa اللهم صل على رسول Say